Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya har'allee viidiyoo seenaa ajaa'ibaa qabadhee dhufee waanan jiruuf haga dhuma viidiyoo kanatti chaanaala kiyya sunnaa rasuulaa subscribe godhaa, laayikii godhaa, akkasuma obboleewwan keessaniif dabarsaa, koomentii keessanillee naaf xaafaa. Haga dhuma viidiyoo kana affeeramtanii jirtan. Waggoota 50 dura nama maqaan isaa Sheek Ibraahim jedhamutu ture. Sheek Ibraahim lammii Turkiyaati. Akkasuma Sheek Ibraahim nama akhlaaqa gaarii fi amala bareedan Rabbiin isa badhaase. Sheek Ibraahim biyya Faransaayii keessa jiraata. Biyya Faransaayii keessa jiraatu keessatti dukkaana xiqqaa tokko qaba. Dukkaana kana gurguree maatii isaa jiraachisa. Dukkaana Sheek Ibraahim cinaa mana fooqii takka jira. Mana fooqii kana keessa daa'ima umriin isaa waggaa 7 hin dabarre kan maqaan isaa Jaad jedhamu akkasuma maatii amantaa Yahudaa hordofu irraa dhalate tun gadi baha. Daa'imni kun mana kanarraa dhufee dukkaana Sheek Ibraahim irraa waan maatiin isaa ergatan bitee fi deebi'a. Mucaan kun yeroo dukkaana Sheek Ibraahim dhufee bitu dhossee osoo Sheek Ibraahim hin agarre chokolaataa habbaa takka hatee meeshaa isaa keessa kaahatee baha. Sheek Ibraahim ni arga, garuu akka nama hin agarreetti callisee ilaalaa ture. Haala kanaan osoo jiranii haa ta'u guyyaa tokko Jaad yeroo dhufee meeshaa maatiin isaa ergatan bitee bahu chokolaataa habbaa takkatti hataa ture san osoo hin hatiin irraanfatee bahe. Eega inni bahee Sheek Ibraahim waamee ol deebi'e. Chokolaataa hataa turte san har'a irraanfattee jirta je'een. Mucaan kunis Sheek Ibraahim quba qabaatuun hedduu isa rifachiise. Eegasii afaan wal dhahee waan jiru wallaale foolii sanatti waamtaa ammoo maatii kiyyatti na himtaa jedhee Sheek Ibraahimitti dudubbate. Sheek Ibraahimis lakkii ani foolisa sitti hin waamu, maatii keetitti illee si himuufii miti. Garuu ulaagaa tokkoon qaba. Innis waadaa naaf galta. Har'a booda ana jalaahis ta'ee nama biraa jalallee akka waa hin hanne jedheen. Yoo kanarratti walii galle chokolaataa hataa turte guyyarraa yeroo ati dhufte habbaa tokko harka kiyyaanaan fuudhee siif kennaa jedheen. Osomaa kanaan jiran barri dheeratee Jaaddis dargaggoomee umrii isaa waggaa 20 keessa seene. Haa ta'u malee walitti dhufeenyi Jaaddii fi Sheek Ibraahim baay'ee cimaa ture. Jaad Sheek Ibraahim baay'ee jaalata. Akkasuma rakkoo isa qunnamellee Sheek Ibraahimitti dhufee himata. Sheek Ibraahimis saanduqa tokko gadi baasee kitaaba wahii keessaa fuudhee banee fuula lama qara'aaf, eegasii ammoo ni hiikaaf. Jaaddis rakkoo isatti jiruuf furmaata argatee deema. Haaluma kanaan yeroo dheeraa lakkoofsisan. Eegasii Sheek Ibraahim dukkaana isarraa hafe. Jaad yeroo dukkaana Sheek Ibraahim dhufe Sheek Ibraahim hin argatu. Eegasii odeeffatee Sheek Ibraahim ganda Aakiraa deemuu isaa dhagahe. Jaad baay'ee gadde. Sheek Ibraahim osoo hin du'in dura saanduqa tokko gaffuudhee ilmaan isatti kennee Jaadiif kennaa akka kennatti saanduqa kanallee bantanii hin laalinaa jedhee itti dhaame. Eegasii ilmaan isaadhaa barbaadanii Jaadiif saanduqa kana kennan. Jaad yeroo saanduqa kana argu hedduu gammade. Tilmaamee keessa waan jiru waan beekeef jecha. Kitaabni akka kennatti isaaf kenname kun rakkoo hedduu furmaata qabaatu osomaa beeku. Jaad garuu kitaaba kana dubbisuu hin danda'u, maal akka tahellee hin beeku. Eegasii osoo qabatee deemu lammii Tunusiyaa tokko arge kan afaan Arabaatii fi afaan Faransaayillee dubbatuu danda'u. Kitaaba kana baasee gurbaa Tunusiyaa kanatti kennee kitaaba kana mee naaf dubbisi. Akkasuma kitaabni kun maali? Waan isa duuba jirullee naaf himi jedheen. Tunusiyaan kunis kitaaba kana dubbisee fi bar kitaabni kun Qur'aana keenya kan Rabbiin Nabi Muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam nuuf buuse. Isa jala deemna, isarraa qajeelfama fudhanna jedheen. Jaaddis hedduu boohee osoo hin turin achumatti amantaa Islaamaa fudhate. Jaad amantaa Islaamaa fudhatuu qofaa osoo hin taane baratee du'aa'ota gurguddoo biyya Faransaayii keessattis lakkaawame. Jaad biyya Faransaayii keessatti yeroo gabaabaa keessatti namoota 6,000 olii gara amantaa Islaamaa affeere. Eegasii Jaad maqaa isaa Jaadullaahil Qur'aanii jechuun jijjiirratee biyyoota Afrikaa hedduu keessa deemee namoota miliyoona 6 qixxaatan gara amantaa Islaamaa waamuu danda'ee jira.
Akhlaaqa bareedaa Sheek Ibraahim irraa barateen amantaa Islaamaa jaalatee akkasuma ittillee amanee namoota dachii tanaaf bu'aa gurguddoo gumaachan keessaa tahe. Jaaddullaahil Qura'aaniin biyyuma Afrikaa keessatti eega dhibeen qabame bara 2003 gara biyya isaa Faransaayitti deebi'ee haadha isaa tan akkaan amantaa Yahudaa jaalattuu fi jabeessitu gara amantaa Islaamaa eega waamee booda akka lakkoofsa faranjii bara 2003tti duniyaa tanarraa booqate. Akhlaaqni gaariin nama kamuufuu barbaachisaadha. Anaafis isiniifis Rabbiin akhlaaqa gaarii nuuf haa kennu jecha viidiyoo gabaabaa kanarraa waan guddaa akka barattan abdiin qaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.